Gamtaan waldoota warra wangeela Itoophiyaa namoota buqqaatota magaalaa Maqalee keessatti argamaniif gargaarsa namoomaa taasise. Walitti bu'iinsa daangaa lafaa irratti jiraattota godina Gujiif dhalattoota naannoo Sidaamaa gidduutti uumameen namoonni 10 ol lubbuun darbuu fi kaan balaaf saaxilamuu jiraattonni naannichaa himan. Pirezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoon gatii beenzilaa hir'isuu ajajani. Barsiisaa Qaxilaa karaa DV Ameerikaa deeme. Dhaabbata barnoota olaanoo osoo biyya isaa jiru seenee eebbifame. Digiriis argatee jira. Erga eebbifamee booda hojii barsiisummaa eegalee barattoota akka gaariitti barsiisuudhaan jaalala horachuu danda'ee jira. Barsiisaa gaarii ta'uu isaa warri hanga har'aatti isa beekan ragaanii ba'u. Warri haala barataa cimaa fi barsiisaa gaarii kaleessaa Qaxilaa har'a ragaanii fi argitan akka rifatan shakkii hin qabu. Barsiisaan Qaxilaa jireenya fooyya'aa barbaaduu fi warra isaaf maatii isaa biyya jiran deebi'ee deeggaruuf karaa lootarii DV gara Ameerikaa deeme. Akka tasaa Ameerikaa kan argate barsiisaan Qaxilaa akka inni abdatee siree fi ciree hin arganne. Hedduun abjuu Ameerikaa fagoodhaa abjootu. Barsiisaa akka carraa Ameerikaatti of argatee Qaxilaa jedhamuuf jireenya achi akka eegametti salphaa hin turre. Jireenya Ameerikaa namoonni hedduun fagoodhaa abjootan qormaata hin eegamne walitti aansee fide. Danqaan afaanii, haalli gogaa tasaa nama dadhabsuu akkasumas rakkinni jireenyaa akka hin hojjenne isa taasisee jira. Kan hordofee kiraa mana kaffaluu dhiisee konkolaataan inni qabuu fi ittiin oofaa ture liqiin adabame. Kutaan seenaa baay'ee garaa nama nyaatu bakka kana irraa eegala. Dargaggeessi karaa dhabee namoota waliin wal arguu hin dandeenye kun waggoota lamaan darbaniif bosona hedduu fi sodaachisaa kutaa biyya Virgiiniyaa keessatti mana isaa tolchuuf dirqamee ture. Waggaa 2 guutuu lafa onaa sodaachisaa sana keessa qorra lafee qabbaneessu, qorra Ameerikaa keessa, obomboleetti qorraa fi rooba cimaa keessa, gaaddisa lallaafaa, qoree fi marga irraa hojjetame qofaa keessatti gaaddisa godhachuun hammam rakkisaa ta'uu akka danda'u yaaddi. Rakkoo fi kophummaa baay'ee karaan itti deebi'uu waan hin qabneef jireenya hadhaa kana keessatti qobaasaa qabsaa ture. Nuti uummanni biyya Itoophiyaa garuu uummata boonsaa yeroo rakkinaa fi rakkina uummata keenya gonkumaa hin dhiifne yeroo hundaa gara laafinaa fi namoota bira ga'uun kan beekamnudha. Har'a Qaxilaan jireenya dukkanaa fi qorra seenee kana keessaa bahee ammas fuula dhala namaa akka argu, gaaddisa ho'aa keessa akka turu, yaala sirrii akka argatuu fi jireenya isaa abdii haaraan akka jalqabu waamicha dhageenyaa gaafachaa jira. Qaxilaan dinqii guddaa hin barbaachisu. Kan isa barbaachisu gargaarsa yaala sirrii ta'e argachuu fi qusachuuf konkolaataa xiqqaa bitee geejjibaa irratti of danda'u qofa. Dhalli namaa gatii guddaa waan qabuuf obboleessa keenya kanaa baratee biyya isaa tajaajilee gidira bosonaa keessa jiru kana jalaa baraaruuf hanga dandeettii qabnu deeggarsa naamusaa fi maallaqaan gochuun isa cinaa haa dhaabbannu. Gamtaan waldoota warra wangeela Itoophiyaa namoota buqqaatota magaalaa Maqalee keessatti argamaniif gargaarsa namoomaa taasise. Gamtaan waldoota warra wangeela Itoophiyaa gargaarsa Barnaabaas Aid jedhamu waliin ta'uun maatii waraanaa buqqaanii fi gaaddisa Maqalee keessa jiraataniif namoota 1,800 ta'aniif daakuu xaafii fi daakuu midhaanii kennee jira. Sagantaa deeggarsa guyyaa sana gaggeeffame irratti daayirektarii Waldaa dubartoota Tigraay Aadde Abaabaa Sillaasee fi namoonni affeeraman biroon argamanii jiru. Pirezidaantiin gamtichaa Paaster Darajee Taaffasee bakka balaan kun itti dhaqqabee fi ergaa isaanii keessatti argamaniiru jedhee jechuudhaan gidiraa fi imimmaan uummata keenyaa gidiraa fi imimmaan keenyadha jechuudhaanii achirratti dubbii taasisanii jiru. Waldaan kun hidhata siyaasaa kamirraayyuu walaba ta'ee kabajaaf lubbuun jiraachuudha namaa qofaaf hojjeta. Waraana keessatti mo'ataan akka hin jirree fi bu'aan isaa imimmaanii fi ari'atama ta'uu hubachiisuun murtee kanaan nagaa dursaa akka kennan waamicha dhiyeessanii jiru. Torban kana qofaa Maqalee dabalatee naannolee adda addaa Tigraay keessatti kanneen armaan gadii raabsamanii jiru. Xaafii kuntaala 1,275, shiroo kuntaala 145, namoonni nyaata faafaa jedhamu 3,500, dubartootaaf kan ta'u paadiin qulqullinaa 2,500. Paaster Darajee ergaa abdii isaa faarfannaa 34:18 irratti hundaa'uun Waaqayyo akkasii hin dagannee jaalalli isaa kan hin raafamne si waliin akka jiru
Boris akka jijjiiramuu abdii qaban ibsanii jiru. Pirezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoon gatii beenzilaa hir'isuu ajajanii. Pirezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoon gatiin beenzilaa akka irratti ajajaan mormii uummataaf lagannaa geejjibaa dabalii gatii kan Ameerikaa fi Israa'el Iraan waliin waraana itti fufee jiru ka'ee hordofuun pirezidaantichi qooda fudhattoota damee geejjibaa waliin erga mari'ateen booda fooyya'insa gatii ji'a kanaa fi ji'a dhufu keessatti beenzila liitirii tokko shilingii Keeniyaa 10 akka hir'atu ajajanii jiru. Waraana bahaa giddu galeessaa fi cuufamuu Strait of Hormuz hordofuun gatiin beenzila Keeniyaa keessatti ol ka'uun isaa jalqaba torban kanaa guutuu biyyattiitti jeeqamsa geejjibaa fi mormii bal'aa uumee jira. Pirezidaantii Ruutoon akka jiranitti mootummaan baasii jireenyaa tasgabbeessuuf ji'oota lamaan darbanitti deeggarsaaf gibira hir'isuuf shilingii biiliyoona 28 ol baaseera. Hir'inni gatii haaraan kun lagannaa geejjibaa biyyattii keessatti raawwatame salphisuuf kan kaayyeeffate ta'uu hima. Walitti bu'iinsa daangaa lafaa irratti jiraattota godina Gujiif dhalattoota naannoo Sidaamaa gidduutti uumameen namoonni 10 ol lubbuun darbuu fi kaan balaaf saaxilamuu jiraattonni naannichaa himan. Godina Gujii aanaa Garjaa ganda Gubboo Imbaa dabalatee bakkeewwan naannoo Sidaamaan waldaangeessanitti walitti bu'iinsi daangaa lafaa bara dheeraaf ture torban kana akka haaraatti eegaluu fi miidhaa qaqqabaa jiraattonni himanii. Akka jiraattonni ibsanitti walitti bu'iinsi ammaaf kun tuttuqaa yeroo dheeraaf ture irraa kan madde yoo ta'u torban kana akka haaraatti bifa hammaataa ta'een bakkeewwan naannoo Oromiyaa fi Sidaamaa waldaangeessan keessatti deebi'ee ka'uu jiraattonni himanii jiru. Rakkoon kun mootummaa naannolee lamaan gidduutti daangaa iftoomina qabu dhabamuu fi falmii lafaa irratti kan dhalate ta'uu kan ibsan qondaalli mootummaa Nagarjaa maqaan isaanii akka hin eeramne gaafatan. Walitti bu'iinsi kun naannoo Sidaamaa irraa namoonni hidhatan gara Nagarjaa ganda Gubboo Imbaa seenuun jalqabamuu himan. Ragaan gama aanaa keenyaan qabnu ammatti lola kanaan namoonni 10 lubbuun darbuudha. Namoonni qe'ee isaanii irraa buqqa'anis jiru. Sana ammaaf namoota meeqa akka ta'an ragaa qulqulluu hin arganne jechuun himanii jiru. Jiraataa biraan maqaan isaanii akka hin eeramneef gaafachuun dubbatan akka himanitti manneen jireenyaa gubachuun qabeenya barbadaa'uu fi hawaasni sodaa cimaa keessa jiraachuu ibsanii jiru. Akkasumas maddeen itti dhiyeenyaan dhimmicha quba qaban akka himanitti mootummaan federaalaa fi mootummaan naannolee lamaanii rakkoo kanaaf furmaata waaraa fi itti fufiinsa qabu kaa'uu dhabuu komachuun rakkoon yeroo dheeraaf deddeebi'ee uumamaa ture kun ammas lubbuuf qabeenya irratti miidhaa hammaataa geessaa jiraachuu dubbatanii jiru. Dabalataanis hawaasni naannichaa bara dheeraaf walitti dhufeenya obbolummaa qabuun waliin jiraachaa turuu kan kaasan jiraattonni rakkoon siyaasaaf dinagdee lafaan uumamu kun uummata irratti dhiibbaa guddaa geessaa jiraachuu ibsan. Yeroo ammaa irrattis poolisiin federaalaa fi abbootiin gadaa gidduu seenuun haalichi tasgabbaa'aa jiraachuu jiraattonni kan himan yoo ta'u mootummaan naannoo Oromiyaa fi mootummaan naannoo Sidaamaa waliin mari'achuun daangaan seera qabeessa ta'e sararamuun rakkoon kun akka furamuu fi uummanni yeroo dheeraaf akka obbolaatti waliin jiraataa ture nageenya waaraa fi itti fufiinsa qabu akka argatuuf jiraattonni dubbisnee waamicha dhiyeessaniiru. Hanga yeroo gabaasni kun qindaa'etti mootummaan naannoo Oromiyaa fi naannoo Sidaamaa irratti dhimma kanaan wal qabatee ibsi kennamee jiru.